Ashama harka fuulee hordoftoota Afrikaa Digital Media oduu gaarran tanaa qabannee dhiyaanneeti jira. Oduu waliin Ansamiir Jooteeti. Guyyaan yaadannoo Dooktara kabajaa Artiist Alii Birraa torbaan dhufu kabajamuuf jaame. Bal'inni oduu kanaa akkatti aanutti isinii dhiyaata. Dooktarri kabajaa Artiist Alii Birraan waggoota 60 oliif hojiiwwan muuziqaa qofaan beekamoo osoo hin taane afaan Oromootiin hangafee afaanota biyya keessaa hedduu fi kanneen birootiin sirbuudhaan mirga dhala namaa falmaa ture. Akkasumatti illee abbaa irrummaa falmaa ture. Uummata biyya keenyaatiif ispoortii fi barnootattis yaamaa ture. Afaanii fi aadaa guddisuu hawaasa dadammeessuu fi daandii qajeelaa ittiin agarsiisaa ture. Walleewwan waliin jireenyaatii fi jaalala biyya seenaa fi akkasumaa fi qabeenya uumamaa calaqqisiisuudhaan lallisuudhaan biyya tajaajiluudhaan umrii isaa waggaa guutuu nama jiraatedha. Duuba goota Oromoo gameessaa lafa afran qalloonuuf biqilchitee barabaraan yaadachuun kaayoo fi dhalachuu isaa yaadannee galmaan ga'uu waan ta'eef bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaa artistii qaalii kana yaadachuuf karoorfateeti jira. Onkololeessa 27 bara 2015 du'aan addunyaarraa boqochoo artistii jaalatamaa fi gameessaa hangafticha Dooktara kabajaa Artiist Alii Birraadhaaf guyyaa yaadannoo sagantaawwan garaagaraatiin magaalaa Dirree Dhawaatti kabajuudhaaf haaldureewwan barbaachisan hundi xumuramee jiraachuu kantiibaan bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa obbo Kadir Jawaar ibsaniiti jiru. Akkuma kanaan guyyaa yaadannoo Artiist Alii Birraa torbee dhufuu wixatarraa jalqabee guyyoota 5 sagantaalee garaagaraatiin akka kabajamu kantiibaan magaalichaa ibsaniiti jiru. Jalqaba dungoo qabsiisuudhaan eebba biilboordiitii fi marii paanaalii amna miilaatii fi waldorgommii ispoortii agarsiisa muuziqaatii fi koonsartii gurguddaa artistoonni babbeekamoon biyya keessaa fi alaa irratti hirmaatan qaama sagantichaa keessaa ta'uun eerameetii jira. Sarbamiinsi mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti raawwachaa jiru hammaachaa deemaa jiraachuun himameetii jira. Naasir Hussein dabalata qaba. Sarbamiinsi mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiru hammaachaa deemuu isaa ibsame. Sababa sarbamiinsa mirga namoomaa kan ka'e Itoophiyaa keessatti mirgi siviilotaa fi siyaasaa rakkina keessa galuun isaa Koomishinariin Koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa ibsanii. Koomishinariin Koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa Daani'eel Beqqalee ibsa kan kennan sirna yaadannoo labsii mirga namoomaa addunyaa 75ffaa irratti yommuu ta'u, koomishinarichi itti dabaluudhaan akka ibsanitti bara 2018 kaasee tarkaanfiiwwan fooyya'insa siyaasaa fi seeraa mul'atus hokkoraawwaniin wal qabatee sarbamiinsi mirga namoomaa ciccimoon biyyattii keessatti raawwatanii. Karaa biraatiin hoogganaan mana marii kaawunsilii miidiyaa Itoophiyaa kan ta'e obbo Amaaree Araggaw sirna kana irratti ibsa kennaniin gaazexeessitootaa fi dhaabbilee miidiyaa irrattis dhiibbaan raawwachama. Karaa biraatiin hoogganaa mana marii kaawunsilii miidiyaa Itoophiyaa kan ta'e obbo Amaaree Araggaw sirna kana irratti ibsa kennaniin gaazexeessitootaa fi dhaabbilee miidiyaa irratti dhiibbaan raawwachaa jiru hamaa ta'uu isaanii ibsanii. Waldaan dhaabbilee siviilii Itoophiyaa gama isaatiin haalli mirga dhaabbilee siviilii Itoophiyaa keessa jiru babbaduu isaa akka ibse Gabre Mikaa'el Gabremediin gabaase. Gargaartuun Koomishinara Atileet Daraartuu Tulluun badhaasa mootummaa Jaappaan irraa badhaafamuun isii dhagayameetu jira. Bal'ina oduu kanaa Naasir Hussein akkatti aanutti isinii qindeessa. Gargaartuun Koomishinar Atileetik Daraartuu Tulluu mootummaa Jaappaan irraa badhaasa kabajaa badhaafamte. Pirezidaantiin Federeeshinii Atileetikii Itoophiyaa Gargaartuu Koomishinar Atileetik Daraartuu Tulluu badhaasa kabajaa olaanoo mootummaa Jaappaan irraa lammiilee biyya alaaf kennamu badhaafamte. Badhaasni kun kan kenname dippiloomaasii ispoortii Itoophiyaa fi Jaappaan jidduu jiru akka cimuuf gumaacha taasifteef akka ta'e ibsame. Atileet Daraartuu Tulluu ministeera muummee Jaappaan duraanii Shinzo Abe akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2014tti yeroo Itoophiyaa daawwatan atileetota Itoophiyaa waliin akka mari'atan taasiftee akka turte himame. Bara 2019 Daraartuun Koomishiinarii Eejensii Ispoortii Jaappaan Suzuki Daiichi fi itti gaafatamaa Olompikii Tookiyoo Hashimoto Seiko waliin mari'achuu fi muuxannoo qooddachuu ishii ibsame. Beekumtii fi badhaasni gargaartuu Koomishiinarii Daraartuu Tulluuf kenname akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1875 irraa kaasee mootummaa Jaappaanii lammiilee biyya alaatiif kenname badhaasa hangafaa ta'uu isaa odeeffannoon embaasii Jaappaan Itoophiyaa jirtu mul'isa. Badhaasni kun lammiilee biyya alaa michooma Jaappaanii fi biyyoota biraa jidduu jiru akka guddatu gumaacha taasisaniif kan kennamu yeroo ta'u, Koomishinariin Daraartuu Tulluu badhaasa kabajaa guddaa kana argachuun akka lammiilee Itoophiyaatti yeroo jalqabaaf ishii taasise. Oduu keenya gara biraatti yeroo achi dabarru ajjechaan haadha ijoollee torbaa dheekkamsa guddaa kaasuun dhagayame. Bal'ina oduu kanaa Faayizaa isaanii akkatti aanutti isinii dhiyeessiti. Ajjecha haadha ijoollee torbaa dheekkamsa guddaa kaasee naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa Aanaa Poostaa Ganda Garrii Nuuraa Dheeraa jedhamutti haadha ijoollee torbaa kan taate adde kulliin hawaasa dabalatee namoonni nagaa 3 miseensota raayyaa ittisa biyyaa haala suukanneessaa ta'een ajjeefamuu hordofee
miidiyaa hawaasaa irra dheekkamsa guddaa kaasaa jira. Hedduun isaanii akka gaafachaa jiru. Ijoollee aadde kullii torban keessaa tokko ajjeechaa haadha isaanii irratti raawwatame ilaalchise haati isaa gaafa onkololeessa 25 bara 2023 mana ishee irraa qabamanii gaafa onkololeessa 29 bara 2023 ganama namoota faana hidhamanii lamaan waliin ajjeefamanii argaman. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa qabanii gara kaampii waraanaa bakka Sawgiddoo jedhamu ishee geessan. Yeroo ishee hidhan ilmi aatii nyaachiftee fi jaalan isii rip irratti miidhaa fi ajjeechaa gaggeessaa jiru jedhanii jechuun ibse. Kana malees aadde kulliin hidhamuu isii dura ganda isaanii keessatti waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti lolli cimaan akka ture. Oduu keenya xumuraatiin waraanni Israa'el uummanni Gaazaa gara kibbaatti akka imaluuf daandiin saaqaa jette. Bal'inni oduu kana akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Waraanni Israa'el uummanni Gaazaa irraa gara kibbaatti imaluudhaaf daandiin saaqa jedhe. Waraanni Israa'el namoonni Gaazaa kaabaa keessaa gara kibbaatti akka imalaniif sa'aatii 4 daandii akka banu beeksiseeti jira. Daandiin itti ba'amus daandii guddicha qaxxaamura Gaazaa keessaa kaabaa kibbatti geessu daandii Saaladdiin yoo ta'u akka biyyattiitti sa'aatii 10 hanga sa'a 14tti banama jedhameeti jira. Guyyaa sanbataas karoorri wal fakkaatan kan ture yoo ta'u garuu hidhattoonni Hamaas kanneen barbaaduudhaaf namoonni nagaa akka hin banne barbaadan loltoonni Israa'el daandicha socho'aa turan irratti haleellaan banamuu jiraachuu himataniitis jiru. Egaan hordoftoota Afranqalloo Digital Media oduun keenya guyyaa irraan tanaa kanuma fakkaataa oduu kana waliin qindeessuun kan isin faana ture an Samiir Jooteetii fi ogeessa kaameeraa Saala Abdulakim wajjin ta'uudhaan isin faana ture. Afranqalloon Digital Mediaan hariiroo uummataa